Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota viidiyoo kanaa gaaffii sadii isinirraa qaba. Gaaffiin jalqabaa akkana jetti. Asiin dura hiriyaan keessan bilbila keessan ittiin bilbiladha jedhee isin gaafatee kennitaniifii beeytanii? Eega kennitaniifii booda immoo hiriyaan kiyya kun achi deemee yeroo haasaa isaa haasawee geeffate wantoota tokko tokko na jalaa daawwatuu mala, wantoota an galarii keessaa qabus ta'ee wantoota tokko tokko yookaan immoo dileet na jalaa godhuu mala jettanii yaaddoytanii beeytuu jetti gaaffiin jalqabaa. Gaaffiin lammataa bilbilli keessan isin jalaa bu'ee badee beekaa? Sababuma kanaan bilbilli keessan achumaan hafee badee achumaan hafee beekaa jetti gaaffiin lammataa. Gaaffiin sadaffaa yeroo namaaf koomentii irratti sooshaal miidiyaa wantoota akka feesbuukii fa'aa seentanii watsaappii irratti namaan nagaa wal gaafattan yeroo koomentii adda addaa maashaallah jettanii barreessitan bilbilli keessan harka tokkoon barreessuu yookaan immoo harka lamaan barreessuu isin rakkisee beekaa? Deebiin isaa gaaffii jalqaba hiriyaan keenya bilbila na gaafatee narraa fuudhee achi deemee wantoota tokko tokko kan galarii keessaa qabu na jalaa balleessee jira yookaan mootu wantoota arguu hin qabne na jalaa argee jira bilbiloota tokko tokko ammoo keessaa na jalaa fudhatee jira ta'a gaaffiin jalqabaa. Gaaffiin lammataa ammoo bilbilli keenya badee jira sababuma kanaan namni bilbila keenya lafa arge osoo nuuf hin deebisin waan iskiriin irraa maqaan keenya yookaan ammoo lakkoofsi waan hin jirreef achumaan hafee jira fudhatee yookaan achumaan dhabnee jirraa ka jedhu ta'a. Gaaffiin sadaffaa ammoo yeroo namaaf barreessinu harka tokkoon barreessuu yookaan harka lamaan barreessuu bilbilli nu rakkisee jira sababa iskiriinii nu jalaa dhiqqaatee fi ka jedhu ta'a. Furmaata gaaffilee sadii kanaaf viidiyoo kana jalqabarraa kaasaa haga xumuraatti hordofa. Galatooma. Itti aansuun yeroo viidiyoo kana hordoftanii geessitan baatuu kaabii laayikii fi sabiskiraayibii gochuu hin dagatina. Galatooma. Gara viidiyoo kanaatti haa deemnu. Isa jalqabaa akkamitti bilbila keessan yeroo hiriyaa keessanitti kennitan bilbilatuuf yoo inni isinirraa fuudhe bilbila qofa akka bilbilatee isinii deebisu iskiriinii isaa kontirool gootanii itti kennitan akka waan inni hajamu san qofa malee waan biraa arguu akka hin dandeenye gootanii akkamitti itti kennitan ka jedhuuf haa jalqabnu. Dursoo sitingii seentan sitingii keessa seentanii gubbaa kanarratti maal jettanii barreessitan iskiriin piiniin jettanii yeroo barreessitan haala kanaan isiniif baha. Hin cuqaastan isa lamii kanaan gartanii makarratti on irratti deebise kana yeroo jalqabaa akkana jira. Haala kanaan jira yeroo jalqabaa yeroo irratti barreessitanii baastan haala kanaan jira. As tuqxanii irratti deebistan. Isa jala jiru kanas walumaan irratti deebistan. Achi booda keessaa baha. Sitingii keessaa baatanii fakkeenyaaf namni bilbila isinirraa fuudhu kun bilbilatuu fuudhe haa jennu isinirraa iddoo kana seentanii itti kennitan. Fakkeenyaaf duwwaa sagal maal maal jedhee barreeffata lakkoofsa isaa. Kana booda haala kanaan itti kennitan bilbilatee yeroo isin biraa deemee geesse as keessaa bahuu danda'a jechuudha. Haaluma kanaan as keessaa bahee wantoota tokko tokko isin jalaa daawwatuu danda'a jechuudha. Isa kana akkamitti dhaabdan as keessa seentanii itti kennitan yoo inni bilbiladha isiniin jedhe maal barbaadde jettanii gaafattan yeroo inni bilbilachuu barbaade iddoo kana bantanii itti kennitan bantanii kaatanii eessa tuqxan isa harka mirgaarra jiru kana karoo gaafuu qabu kana yeroo lama cuqaastan jechuudha. Haala kanaan isinii ba'a akkana harkistanii isa kanarra deebistanii isa akka marfee ka gadi gargare kana tuqxan yeroo isa tuqxan tuqxan isinii ba'a kana tuqxan amma namni kun as keessaa bahuu hin danda'u jechuudha. Bilbiluma qofa bilbilatee isiniif deebisuu danda'a jechuudha. Isa kana yeroo irratti deebistan isin akkamitti keessaa bahuu dandeettan ka jedhuuf harka bitarra ka jiru karooga sadii qabu kanaa fi harka mirgarra ka jiru karooga afur qabu kana wal bira gadi tuqxan yeroo tokko haala kanaan gara iskiriiniitti isin dabarsa. Wal harkiftanii paaspoortii keessaniin banattan amma immoo keessaa bahuu ni dandeettan. Isa jalqabaa xumureera. Isa lammataa lakkoofsa keessan iskiriinii irratti barreessitanii yeroo bilbilli keessan bu'ee isin jalaa bade maqaa fi lakkoofsa keessan akkamitti barreeffattanii ka jedhuuf ammas deebitanii sitingii seentan. Sitingii eega seentanii booda gadi dhuftanii hoom iskiriin ka jedhu tuqxan. Achi booda gara dhumaatti gasiiqtanii look iskiriin ka jedhu kana isa dhumarra jiru kana tuqxan. Anama infoormeeshinii kiyya haala kanaan asirratti barreeffadhee jira. Namni bilbila kiyya arge infoormeeshina kana gara iskiriinii bilbilli kiyya yeroo cufame wanta asirratti barreesse kun shaashaa gubbaa iskiriinii gubbaa deema jechuudha. Namni kun yeroo bilbila kana bane jalqaba irratti lakkoofsa kana arga. Itti aansee Abdallaa Ibrahim ka jedhu arga. Itti aansee imeelii jala jiru kana arga. Itti aansee barreeffama kanatu baaf iskiriinii gubbaa akkana naanna'aa jechuudha. Isa kana irratti barreeffattanii kaatanii seef gootan. Kunis xumuramee jira. Isa sadaffaa ammas sitingii seentan. Sitingii seentanii gadi dhuftan. Sistam ka jedhu kana tuqxan isa dhumarra jiru kana. Laangweejii bakka jedhu tuqxan. Gadi dhuftanii swift keyboard ka jedhu kana yeroo tokko tuqxan. Isa kanatu isinii baha. Layout and case ka jedhu kana tuqxan. Dhuma gubbaarra ka jiru fiixee gubbaarra ka jiru kana yeroo takka cuqaastan. Haala kanaan isinii baha. Anama iskiriiniin kiyya bifa kanaan jira. Xiqqaatee haala kanaan gara iddoo jaraa kanaa gara walakkaatti ussiitee haala bifa kanaan jira. Mee WhatsApp seenee isinitti agarsiisu. WhatsApp seenee isinitti agarsiisu. Anama iskiriiniin kiyya haala kanaan jira jechuudha. Haala kanaan jira jechuudha. Gara dakaas gadanqatee gubbaa solanqatee walakkaa keessa jira jechuudha. Isa kana mee haa jijjiiree isin agarsiisu iddoo san seenee jechuudha. Sitingii seentanii system dhumarra tuqxanii laangweejii ka jedhu tuqxan achi booda swift keyboard ka jedhu kana tuqxan achi booda gadi dhuftanii iddoo kana tuqxan. Layout and case ka jedhu kana gubbaarra ka jiru kana jalqabarra ka jiru tuqxan. Eegasii gara dakaatti illee gadi gara gubbaattis ol dabalettis karaa hundattuu akkatti guddistanii kaatanii hundumayyuu
Yoo barbaadan gadi xiqqeessitanii as jala kanatti gadi akkanatti jechuudha. Haala kanaan yoo barbaadan ammoo ol guddistanii akka harka lamaan barreessuu ni dandeettan bifa kanaan. Bifa kanaan ammoo yoo gootan xiqqeessanii harka tokkoon barreessuu ni dandeettan. Akkana gootanii fakkeenyaaf gara naannis as buttanii harka tokkoon qofa harka mirgaa qofaan barreessitan. Yoo nama harka bitaa qofaan barreessuu barbaadatan gara kanatti as buttanii gara naan as buttanii asiin ammoo gadi buttanii quba tokkoon barreessuu ni dandeettan jechuudha namaaf yeroo barreessitan. Inni sadaffaa isa kana anama haala kanaan fayyadamaa harka lamaan barreessuu waan jaalladhuuf jechuudha. Haala kanaan okay jedha. Mee amma WhatsApp seenee isin agarsiisu. Amma jijjiiramee jira jechuudha. Harka lamaan barreessuu baay'ee mijataadha. Harka lamaan barreessuu baay'ee mijataadha. Kanadhaaf isinii qopheesse kanuma. Gara fuulduraatti viidiyoolee haaraa kanneen barsiisuu danda'an isin barsiisuu danda'an yoo kan barbaadan ta'e maatii yuutuubii kana chaanaala kanaa ta'uuf sabskraayibii fi laayikii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Galatooma.